nama isiin itti himtuu mitiyan arraas taanaan burus nama isii dursee waan kana beeku nama isii dura waan kana beeku tokkoffaarratti dachaas waliiniin ture isii duraa wajji ture osoon isiin harkini wajji. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جدول دعوة تخيني جرى جرتو يسنين جكا سلام دادين يسان أون الراحاتي لغافي غارك التامرتي اسم برها غيسو هردو تودا يوتيوب channel خينيا بغا ولدي بني أرى بغا غيني يسنين جنة اسنيس بغا غيسان جكا أرى فنس مالك بتيرو فيو خنجت تنتاتي ديسي أرى ونين كبردير فيو وانا دولي نمغا مچيساتي مدي وانا نمغا ديسيساتي ta'ullee garuu viidiyoon hin galaksee ture agartan jeeti yaada viidiyoo san irratti maaltu san hunda si daleesse maaltu haasaa dila san hunda si haaseessise dogoggora dila kana maaltu fide jettanii sammuu teessan keessatti warreen koomantiin barreessinis yaaduu turtan jeeti yaada. Kanaafuu kana hundaa'u wanti na haaseesse amala intala saniiti amala daraartuuti jechuu fedheeti. Kanaafuu isiin jarjara hedduu qabdi. waan takka osoo namaan hin mari'anne yaadaan godhuu takka osoo namatti hin mari'anne usteetuma yaada mataa isiitiin deemuu takka sababa sanirraa hin ka'ee anis jecha san dubbadhee jechuudha. Kanaafuu naatu si barbaadeessi dhufee isiin na dhufee kana jechisiisee maali jarjaruu isiiti waan kana kam goona jettee afaan tolaatiin osoo naan mari'attee walii galtee waan tokko goona akkasitti bareedaa na fakkaata. Isiin saayiba kee dhiifama gaafattu malee ganaa mana keetuun dhufu si biratti hin argamu jettee turte. Kanaafin anis mana obboleessasitti itti dhaqee jechuudha. Deemnuun mana deenaa waa haajaa wayii waa waliin mari'annaan jeenii na diddee viidiyoo san kaameraa kaayee maruun qaba haasaati haasoitu kana jee haaseessisee waan isin yaadduu fi waan isin jechuu barbaadde hunda irraa baasee karoora isiitii fi kaayyoo isiillee argee ture jechuudha. Daraartuu jechuun nama kaayyootii miti nama ejjennoo qabu miti nama dhaabbataa miti yoon jee nin dandeenya. Maaliif yeroo hanga walitti dhufnee kana guyyaa 10 hin geenye na fakkaata. Kana keessatti jarjarri isiin qabduu fi yaadni isiin yaaddu waan hedduu nama sardaati. Waan gama fuuldurattis deemuu nama kutaati jechuudha. Waan karoorfatte san nama duraa facaasu tokko yaaddi jechuu isiin yaadni isii hangasuma yaaddi. Kanaafuu tokkoffaarratti yoom wal fuunaa atiin kun natti taphatu deemtaa oga dura si barbaadee na dhufee maali wayii naan jettaa waan jiru naan mari'attee turte. Kanarratti laa ani nama karooraaf deemu nama bultii fadhuu jedhiitiin itti himee ture. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenya lama farran maal jettee ani warri keenya ammaaf hin heerumini naan jedhani. Saniifuu xiqqoo dalagadhee waggaa takka dalagadhu san booda heerumtaa naan jedhanii jette. Kana jechuun ani hoggasiis dubbii tana jalatti waan arku jirutu jira. Hin dubbanne laa dubbii ganda keessanii dhiisi haala kanaan deemnaa jeeniitiin jalaa deemalee yaadni isii jarjaru jiraachuu isiidhaati ibsaa jechuudha sun hundinuu. Itti aansuudhaan ammoo waa'ee dachaasii fi an daleen irratti jechuudha waan nuti irra waliin muufanne kanarratti isiin dhugaa walumaan naaf isiin sun yaada mari'annee piraankii irratti dalaynannee asumatti jechuudha manuma kiyya kanatti asumatti mari'annee waan kana haa goonu dachaas akkana goonee haa aarsinu jennee wal mari'annee kaameraa keenya kaannee dachaas irratti dawwallee jechuudha. Dachaas yeroo dhufu piraankii sana irratti dalaynee na jalaa jireechii natis jeenii isiisatti diree na jalaa jantee jenneen itti kaanee dachaas aarsinee kute. Dachaas kun waa'ee sooshaal miidiyaa yookiin kaan ammoo hojii keenya ni beekaa. Hojii keenya dhibba beekaa hojii an qabu innis ni qaba hojii walumaan qabnaa jechuudha. Sooshaal miidiyaan naaf isaafis mana keenya firaasha keenya jechuullee ni dandeenya. Kanaafuu inni nama beeku nama waa'ee hojii beeku nama waa'ee dalagaa beeku dhugaadha dhiifama jennee viidiyoo san irratti dhiifama hin gaafanne akkanumaanii gaggeessine yookiin kaan ammoo aaree kote deem mana kanaa uganaan dhufuu hin dandeessu bakka deem karaan banaadha. Mana kana dhufuun keetu irratti boodarraa siif haa ta'u jeenii qajeelchee jechuudha. Kote dhiifaman jenneen viidiyoo sana chumaan naaf daraartullee wal mari'annee akkana ittiin himnu eeguma nuti gallakkifne haa argu waan ja'uun kotee jechuudha. Dhugaa innis viidiyoo san arguu dhabeetii miti kan dila kana natti aaree
hafeef viidiyoo san arkeetuma garuu yaadniin an piraankii san irratti dalageessu yaadni sun isaaf hin taane ta'uu danda'a. Yaadni sun illee ta'uu fi baatu marii nuti mari'anne sun isa araarsuu qabdi. An dhiifama jechuun dhabuun kiyya garuu dhugaadha dogoggora. Immoo egaa yaada keenya mata duree yaada keenyaa ilaalee dhageeffate dachaasa kana goonee aarsina akka naa goonu dirqama viidiyoo sana itti banee ilaala bakka san dhaga'ee jira jeetii yaada. Viidiyoo sana itti banee eega ilaalee booda fannis kun viidiyoo mata dalagachuuf yaada kana naan jee malee hammeenyaaf naan hin jenne jee silaa kan dhiifama osoo hin gaafanne naa dhiisuu qabaa jechuudha. Piraankiin innillee takkaan irratti dalaguu baatu garuu nama hedduu irratti hin dalagee nama hedduutu piraankiin irratti illee dalagee jechuudha. Kanarra dhaabbatee wanni kun hojii keenya ta'uu isaa laaluudha qaba malee fannis hammeenya kiyyaaf yookiin kaan firraana shakkee waan kana narra dalage jee osoo aaruun taane sooshaal miidiyaan kun hojii keenya ta'uu isaatiif inni osoo ani dhiifaman gaafanne silaa kan araaramuudha qaba ture. Asirraa kan ka'e egaa sababni naa fi daraartuunis itti waliin mufannee deem dhiifama gaafadhuu jette. Dhiifama gaafadhuu yoo ati obboleessa kee dhiifama gaafatteen anaaf itti wajji jiraachuu dandeenya. Ati namni irraan na bartee dachaas obboleessa keetii namni si sattaree gaara sanii akka ati galtu si taasise isaa osoo naaf ati wal bira hin dhufinis halkanii guyyaa namni si wajjin jiru isaa jettee turte. Dhugaa kanarrattis hin falmu. Immoo isii durseetiin jecha kana isii dursee nin beeka ture. Nama ani deebitee har'a isiin jazaa dachaas godhii dachaas naa godhe nama isiin itti himtuu mitiyan. Har'aas taanaan buruus nama isii dursee waan kana beeku nama isii dura waan kana beeku tokkoffaarratti dachaas waliiniin ture. Isii duraa wajji ture osoon isiin harkini wajji ture isiin ammaal akka itti fudhatte hin beeku guyyuma wal agartan san guyyuma isiidhaan wal arkan san akkuma waan naaf dachaases walitti dhufne itti fakkaatu danda'a. Naaf dachaas ammoo waan zabana kanaa miti wal baruun kiyyaa kasaa waggaa takka dura isii jechuun ammoo guyyaa 10 hin caalle. Kanaafuu narra beeytuu taatee na gorsuu isii irra guddaa jechuun jarjaruu isiitiin kan isiidhaan akka gargar baanu nu taasisee sababa kan nuuf ta'e jarjaruu isiitii jechuu barbaadeeti. Asumaan gaa kabajamtoota daawwattoota keenya fannis asirratti dogoggora qabdaa si dogoggore warri jettanis warri yaada keessan viidiyoo tana jala barreessaadhaati yaada keessanis dubbiseetiin gama gorsa isin naaf laattanii fi yookiin kaan ammoo mala isin naa dhooytanirra koomentii teessan dubbisee deemuudhaan danda'an isiniin jaa. Immoo isin nama hayyoodhaaf ta'u miti. Tokkoffaarratti an amma isii tanaa'u maraammaruudhaaf hin jecha san jeen isiin tun jarjara kana adiiftu yoo nama walitti dhufuun nu mijaa'u ta'etis walitti dhufna rakkoon qabu yoo immoo hin mijooyne asumarratti ilaala amala kana ni dhiifti moo hin dhiiftu ni sirrooyti moo hin sirrooytu waan jedhu laaleetiin asirratti an manguddoolee ittiin argu namaanis nu jidduu laalaa hin jiruun ittumaan dhiisa maaliif saayibaniin qabu kanaas saayiban kiyya kun saayiban dhugaati moo saayiban afaaniiti moo akkam waan jedhu laaleetiin Sambooda waan saayiban kiyya kun bahanis ni laala marii isaan mari'atanis osoo naan waliin nu araarsan jenne walitti isin araarsine jedhanii ni fidan moo hin fidan as keessatti an tokkoffaa irratti ni beeytanii saayiban kiyya kun hangamta kana yaadan waan jiru laaluu fi lammaffaarratti isinis amala kana akka dhiiftuufin waan takka osoo garatti hin hambifatin jecha hamaa jecha nama aarsu jecha garaa keessa nama madeessu jeeni achitti mana sana obboleessisanii dhiisee biraa deemee jechuudha. Amma booda immoo akkaan laalutti anaaf daraartuun kan walitti deebinee viidiyoo ganaa wajjin marruun ta'u kan jaalalli xiyyaa fi kaayisiidhaa deebi'ee ganaa waliin ni haasa'inaa wanni jiru natti dhagahamaa hin jiru. Maraataadhaa ati hin beektu nama jazaan beekne maal waamee kanaan jette khalaas mirgaan qabaa bakka fedhe buluudhaafis bakka fedhe taa'uudhaafis mirgaan qabaanii sansiin galchuun jeenii bakkaan hin taa'uu fi bakkaan bulusanis irraa hin kafalu yoon oolee bulee ta'a ooles san ati hin beektu khalaas ani barbaadee sitti dhufne malee duraanuu siin dhufee ati yaadni kee hanganumaayi nagaatti yoo kan dachaas dhiifama gaafachuu dhabuu kiyyaaf wal dhabne nagaan turii khalaas arra booda naannaa keettis hin bahu naannaa kiyya hin beeyin waan jiru hin dhiyeessee fi
achiin har'a giseen akka tasaa irra bilbilee ilaalu bilbilli isiinis bilook na gootee jirti. Meegaa gana viidiyoon martii isiinis silaa maruu hin ooltu akkasuma waan isiin viidiyoo sanirra jettu laallee kan waliin dhufnu ta'a. Hamma dhuma viidiyoo keenyaa warreen nu daawwattan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jaa nagaan nu tura.